laguun yookaan periodiin sababa maaliif baay'ata? Akkam jirtu lammiikoo nagaa keessanii an Dr. Salaam Tufariin jedhama ogeettii fayyaati. Har'a immoo laguun yookaan periodiin sababa maaliif baay'ata isan jedhuun isinitti himaa na hordofaa. Laguun yookaan periodiin baay'eedha kan jennu yeroo kami? Tokkoffaa irratti guyyaa 7 ol sinirra tureera taanaan. Inni lammaffaan sochii adda addaa hojii adda addaa irraati sin orka taanaan. Inni sadaffaan immoo moodeesii yookaan paadiin fayyadamtan sun guutee guyyaatti yeroo hedduu jijjiirtu taanaan. Inni afuraffaan immoo laguun sun ititee guguddaa ta'uudhaan sin keessaa ba'a taanaan. Egaa wantoonni kun jiru taanaan laguun sun baay'eedha jechuu dandeenya. Amma immoo sababa maaliif laguun kun baay'ata isan jedhuun sanitti himaa jechuudha. Tokkoffaa irratti dhibee liiyoomaayoomaa kan jedhamudha. Dhibeen kunis maashaalee lallaafaa ta'an gadameessa keessatti argaman yookaan yuutiraayin masalli kan jennu suni gara xannachaatti jijjiiramudha yookaan tiyuumar isa jennu jechuudha. Egaa dhibeen kun liiyoomaayoomaa jedhama. Sababa laguu baay'achuuf isa tokkodha jechuudha. Inni lammaffaan coagulation defect kan jedhamudha. Kana jechuun siniifiin ibsaa yeroo dhiigni dhiigu qaama keenya keessatti sirna dhiiga sana itti ititu jira. Kunis kan gargaaru akka dhiigni baay'een hin dhiigneef. Egaa yeroo sirna dhiigni itti ititu sun miidhamu dhibee coagulation defect jenna jechuudha. Sababa kanaafis laguun baay'achuu danda'a. Inni sadaffaan endometrial cancer isa jennu jechuudha. Inni afuraffaan immoo laguun kun baay'atee akkasumas dhukkubbiin jira taanaan dhibeewwan akka pelvic inflammatory disease kan jennu ta'uu danda'a. Pelvic inflammatory disease jechuun infekshinii gadameessaa, infekshinii ovaarii, infekshinii ujummoo ovaarii. Dhibeewwan akka adenomyosis kan jedhamu ta'uu danda'a. Dhibee akka endometriosis jedhamu ta'uu danda'a. Kanaaf laguun baay'achuun sababa dhibee adda addaa waan ta'eef osoo ilaalamtanii sin gorsaa. Barumsa kana immoo sheer walii gochuu hin dagatinaa. Galatooma.